Nuubiyaa miidiyaa. Miidiyaan kun miidiyaa Taayyeetii fi Hangaasaati. Miidiyaan kun miidiyaa Hannaati. Miidiyaan kun miidiyaa osoo kas dhugaa dubbatu osoo hin taane kas sobaan uummata Oromoo gurguratu. Miidiyaan kun dhugaa oli baate gad deebisee soba gubbaa kan kaa'udha. Miidiyaan kun miidiyaa Taayyeetii fi Hangaasaati. Miidiyaa kana subscribe godha. Nuubiyaa miidiyaa akkuma agartan kana nuti yeroo mara asirratti baanee sin arrabsuudhaaf mootii girrisaa arrabsuuf asirraan wal quunnamna. Miidiyaa kana subscribe godha. Miidiyaa Hannaati. Warri akka keenya hattuu taatan miidiyaa kana share waliif godha. Warri Hannaa barbaadan nu faana buutanii nu wajjin hojjechuu dandeessu. Nuubiyaa miidiyaa. Miidiyaan kun kan dhugaa ol baasu osoo hin taane dhugaa Oromoodhaa kan uwwaaludha. Miidiyaan kun akkuma agartan kana miidiyaa sobaa Taayyeetii fi Hangaasaati. Miidiyaa kana guddifadhaa. Miidiyaa warri akka keenya hattuu taatan nu faana hiriirtanii nu wajjin dalaguu dandeessa.